dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya kan irraa maddee bakkuma jirtanitti isin hagoo jenna. Akkuma beekamutti loltoonni diktaatar Abiy Ahmad yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromootitti ka'uun bobba'aa jiran naannoo jiddu galeessaa keessatti maajigii hojjechuun yeroo ammaa kana saree fi adurree irratti maajigii hojjechuun waraana adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa jiran jechuudhaan himaa jirani. Akkuma kanaan odeeffannoon keenya keessumaan kan jiddu galeessa keessaa nu gahaa jirutti waraanni PP yookiin immoo waraanni diktaatar Abiy Ahmad yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo lolaan dadhabee karaa maajigiitiin nutti deemaa jira jechuun himachaa jiran. Maajigiin yeroo ammaa kana inni hojjete saree fi adurree irratti keessumaan waraana adda bilisummaa Oromootti bobbaasisaa jiruuf yookiin immoo waraanni adda bilisummaa Oromoo namoota maajigii kana hojjechiisanii yookiin immoo hojjetanii deeman rasaasanis hin rukutu. Akkuma kanaan naannoo sareen sun naannoo nuti jiru irraa fiigam adurree namni harkaa qabuu fi yookiin namni waraana kana fuuldura deemu rasaasaanis hin rukutamu. Kanaaf ammoo yeroo ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo kallattii deemuu fi kallattii socho'u kamittuu of eeggannoo guddaa gochuu akka qabdan asumaanis hin akeekkachiifna. Kana malees miti kallattii kanaan daddabnaan yeroo ammaa kana faashistiin diktaatar Abiy Ahmad yeroo ammaa kana loltoonni karaa summii nyaachisuu fi yookiin immoo summii uummata Oromootitti kennuudhaan uummata Oromoo dirqiidhaan summii waraana adda bilisummaa Oromootii kennaa jechaas jiran jechuun gabaasa guutuu isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Maalidha jedhu waan san immoo baargiraawundii waan sani ammoo maali jedhu yoo gaafattani maalidha akkamitti hojjechiisne jedhu hin gaafanne. Iddoo waraanni keenya socho'u kamirratti hojii falfala hojjechuuf karoora hojjetanii akka jirani. Illee karaa falnatti Oromoonis faloo qaba. Dhugaadha Oromoon faloo qaba dhugaadha ka falfalee haa falfalu. Irratti hojjechiisanii qabatanii deemu homaan godhan egaa keessicha tuntuqamne malee hin waddu'a. Okay namni isheedhaan deemu sun hin du'u jechuudha. Kallattii lolaaf sareedhaaf durfatanii deemu. Innillee milkoofne. Sareen akka biyya. Amma immoo kallattii jijjiiranii ammallee kunis milkaa'uuf isnaani. Karaa summii eegalanii amma hawaasa bitanii summii eegalanii summii maal godhani maal godhan summii. Karaa summii kana sagantaa baafanii garuu innillee irratti barameera innis sagantaa qabataniiru karaa summii kanaan ummata bitanii dirqisiisanii ummata laachuuf qophii xumuranii. Okay gaa'isa kanallee irratti barreessu gaa kunillee odeeffannoo dhaga'eera. Haaluma gaarii ofii gujirra gaa kallattii kamiinuu milkaa'aafii jiru. Naannoo kamirratti waan kana gochaa jiran. Nama shani jetteeti kan nutti deemtu. Naannoo kamirratti waan kana gochaa jiran amma ka summii kana. Naannoo daaqanyii fi ummata hawaasa dirqiidhaan kana gochaa jiran jechuudha ammaa kana. Gaa milkaa'innan argannee fi sagantaa isaanii ture. Milkaa'innan argan odeeffannoo nuti immoo karaa keessaa olii fi ibsaa jirra dabarsaa jirra. Bareedaadha. Sareen ammoo biyya Oromaa kanatti beektaa foolii fuudhuudhaanii kallattii waraanni jiru foolii fuudhuudhaanii hedduu itti fayyadamanii biyya Oromaa kanatti. Akkasuma adurree illee fooliidhaa fi foolii bakka fagootti meeshaa bakka fagootti beekti. Waan kanaaf qabatanii deeman immoo waan kana maajigii ta'uudhaan immoo akkamitti irra geessan akkamitti bartani. Isi
fakkeenyaaf oolmaa bishaan waraanaa fanjii kana dhaman beekaanis. Gaafoo amma saritti battala keenyarra fiigdi beek. Adurree immoo harkatti qabatu saritti immoo rukutamu qeesichi adurree qabatee sin rukutamu waraanni garuu rukutama. Namichi sun meeshaa qabatee deema moo akkanumatti deema? Qeesii moo? Qeesichi adurree qabatee deemu suni yoo deemu kana yoo irratti tokko sanis silaa sin rukutamu inni waraanaan deema moo akkanumatti deema inni faa fuuldura jira? Okay, adurru. Okay. Waraana kana yoo isin waraanni kun rukutamu beeki. Kan isa bobbooda jirullee rukutamu? Akkas taanaan maajikiidhaan deemaa jiru jechuudha. Tariitii hogguu isaa haala isatti qabuuf yaaltan faa tariitii waan kana hin yaalle waraanaan hogguu ol fuuldura dhaabbattanii kallattii isatti qabuudhaa waan yaaltan hin qabdanii tarii yaalamee jira wanni sun. Kana durallee wanti akkasii nu mudateera. Amma wanti akkasii kana durallee nu mudateera iddoo Gomusaa Saatoo jedhamu keessatti yoo dhageesseeraatte. Mudatee gaafa kanasii warra kun warri meeshaadhaan hin rukutamne jiru kan harkaan qabaman jiru. Harkaanis erga qabaman booda kan rasaasni isaan hin rukunnes jiru bee isaan keessa. Maalidha jedhu waan san immoo. Warra harkaan qabame san keessa nama duwwaatu rukutame. Baargiraawundii waan sanii ammoo maali jedhu yoo gaafattani maalidha akkamitti hojjechiisine jedhu hin gaafanne. Kaayyoo isaanii amma iddoo waraanni keenya socho'u kamirratti hojii falfala kan hojjechuuf karoora hojjetanii akka jiranii. Dullee karaa falnatti Oromoonis faloo qaba. Dhugaadha Oromoon faloo qaba dhugaadha kafalfalee haa kafaluu nuti falaa jette Oromooni. Qolachaa waa tooftaa isaan baafatan kana jenne isaan lafa waraanni socho'u kamitti waan garaagaraa awwaaluu eegalaniiru. Kanaaf garuu akka yaadan miti wanti xinnoo waa mul'atu immoo hin jira. Wanti mul'atu jira. Wanti mallattoon nu qubamu jira. Waan illee isa durii caalaallee wanti nutti adda ta'es jira. Haa ta'u malee haqnii fi dhugaan nu harka keenya waan jiruuf nu bira ta'eef waaqni illee nutti hin dhiisu kanuma kanaan malee ishiin baay'ee yaadaa jirti. Milkaa'inaan arganne walumaa galatti. Waraanni baatee deemu kun waraana keessumaanuu Oromiyaadhaati moo waraana amma naannoo Amaaraa kanaadha moo waraanni baatee deemu isa booddee deddeemu waraana kamii? Waraana warri Amaaraallee qabatee jiru miidhaqanyi kanarratti kan bobba'e. Wal keessa ta'anii bobba'aa ammas wal keessa iddoo qabatanii humna addaa Amaaraa fi humna addaa Oromoo ture. Amma immoo yeroo darbe immoo Oromiyaa kaasanii Amaara kaa'anii turanii amma iddoo garaagaraatti immoo uffata nu fakkaatu uffatanii amma kaleessa karaa ganda barat kanatti waraana Eertiraatis jedhama beeka. Uffata yuunifoormii kee kan bifa keessanii uffatanii?
Okay, mee waan kana hoo akkamitti addaan eeguu dandeessu? Keessumaanuyyuu waraanaa eega uffata wal fakkeessanii tarsiimoo waraanaa kana hoo akkamitti ofirraa eeguu dandeessu? Tarsiimoo waraanaa kana gaa nuti haaluma tooftaa loltuunyaan odeeffata naannoo sochii isaan socho'aniin hawaasni nu waliin jira waan ta'eef hawaasni kamuyyuu sochii isheen battala isheen sochii eegalterraa eegalee hawaasni karaa bilbilamee odeessa kan nuuf laatu. Yeroo uummanni hawaasni odeessa kan nuuf laatu nuti kanarratti hundoofnee qopheessinee qophii taanee sochii ishee immoo yeroo itti fashaleessinutu jira. Immoo eegnee yeroo walumatti baay'ee yeroo sana keessa gaa waraanni isaanii inni sochii kaayyoon qabanii haala sodaan guutame keessa jira. Gaafa nuti akkasumatti itti himnu immoo kun hin dheessaa kun harka kennanna jedhaa kun immoo kan lolaa harka kennata bifuma saniin nuti immoo waan ta'es ta'uu naannoo sanaallee hin dararu nuti iddoo sanaa siqni hawaasichallee hin rukutuu mana irratti gubuu hin gudeeduu hin jiisu keenyallee hawaasa nagaa jaarsa sababii kanaaf jecha nullee garuma fuulduraa deemnee waan goonu goona jennee itti deemnu gaa isaani kun hin isaa kun harka kennataa kun hin baqataa kun hin du'aa bifuma kan gaa naannoo bareeda galmeessaa turre darbamtee. Bareeda jaala kiyya qaalii meetariitii waan kana dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkuma dhagaa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kanatti keessumaanuyyuu yeroo ammaa kana humni diktaatar Abiy Ahmad waraana adda bilisummaa Oromootti kallattii hamaadhaan yookiin immoo kallattii summiitii fi yookiin kallattii maajikiitiin duula hamaa kan taasisaa jiraachuu isaa odeeffannoo keenya guyyaa addaa kanarraa waan hedduu mirkaneeffattan jenneeti namannaa. haa ta'u waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa golaalee hunda keessa jirtan of eeggannoo guddaa akka gootanii fi iddoo malkaatii fi akkuma kanaan nyaatota garaagaraa yookiin namoota hin beekne irraa fudhachuun of eeggannoo guddaa akka gootan asumaan isin akeekkachiifna. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya odeeffannoo keenya biraatiin hanga dhufnutti namoonni hanga ammaatti nu daawwattan horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.